dhugaadha baay'ee si jaalladha yeroo baay'ee bakka anillee faarfannaa namallee hojjedheen jira baasuma baay'ee hojii guddaa hojjedheen jira gara waldaa keenyaa kanaani. Waldaa kam deemtan? Makaan Yesuus moo mulii wangeelii moo kami? Makaan Yesuusidha makaan Yesuusidha. Makaan Yesuus. Oreeda Yesuus makana qabannaan ati hin jaalatte Yesuus kana barabboota. Yesuus kana barabboota. Wallahi anillee wallahi naan jaaladha dhugaa. Lubbuu koo daran maatii koo daran jaaladha. Yeroo lama abjuudhaan si argeera beektee baay'ee si jaalladha innaan bakka amantiin Islaamaa kana ta'uun barbaade beektee. Allahu akbar. Abjuudhaan argite? Dhugaa Rabbii dhugaa Waaqayyo abjuudhaan yeroo lama si argeera jechuudhaan. Abo abjuun kan kee arra gartee hiikameera kuna mul'anni kee dhugaa Rabbii. Kanuma kuno. Abjuu miti arra. Naa galata Waaqayyo haa ta'u arra si argadheera. Wallahi nama dhugaati. Kanaaf Islaama ta'uun an barbaada bakka. Masha Allah. Tole Islaama ta'u yani Islaama ta'uun gaa jechuun waaqni tokko waloo gara jiran. Namni kun ni tokkoon kun folootti erga dhaabaa viidiyoo. Himba. Inshaallah hin qabannaa waluma agarsiifne Yesuus akka waaqa qabu akka nama ta'e wal agarsiifna. Badhaasaa koo paastara koo. Ayyee. So Islaama jechuun akka afaan Arabaati afaan Oromoo yoo jire masakamu waaqayyoof ajajamu fadha waaqayyoo raawwachuu jechuudha. Yooni fi hiikne afaan Oromootitti Islaam jechuudha afaan qubee Arabiffaati jecha Arabiffaati. Gara Oromootitti waaqayyoo fadha waaqayyoo raawwachuu jechuudha. Yesuus fadha waaqayyoo raawwatamoo fadha sayxaanaati. Naaf dalila naa deebisnee gaaffike. Islaam jechuun Eeshi. Nama fadha waaqayyoo raawwatu jechuudha fadha ofii dhiise. Dhugaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos fadha waaqayyoo raawwatamoo fadha namaan raawwata? Fedha Waaqayyoo raawwata. Abrahaamoo, Museenoo, Salamoonoo hundi isaanii fadha waaqayyoo raawwatamoo fadha ofii isaanii raawwatan? Fedha Waaqayyoo raawwatan hundumtu isaanii. Goobas. Yesuus Kiristoos akka wangeelaatitti waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessan abbaa kootiif abbaa keessan biratti ol naan baa jedheemi? Eeyyee. Yesuus Kiristoos waaqayyoo tokkichaatu biyya lafaatitti gartee ergateemi? Ayyee dhugaadha. Akkasuma Yesuus Kiristoos wangeela gartee Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ani dhugicha isaan waaqayyoo irraa dhaga'e isinitti meeraa isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam akka kana raawwanne jedhe. Yesuus Kiristoos ani nama jedheemi? Eeyyeen. Wangeelli gartee Yohaannis boqonnaan 3:13 ilma namaa isa waaqarraa gadi bu'e malee homtinuu gara waaqayyootti ol hin baane jedha. Ilmi namaa kan waaqayyoo irraa gadi bu'e san Yesuus himi? Dhugaadha eeyyeen sirriidha. Goobas. Yesuus Kiristoos wangeela keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 15:24 irratti warra akka hoolotaa badanii karaarraa goran mana Israa'el duwwaaf hin ergame jedhe. Saba Israa'el qajeelchuuf karaa waaqayyoo yaamuuf dukkana keessaa gara ifaa yaamuuf waaqayyoon ergeemi? Dhugaa keeti. So kanaafuu gartee waaqayyoon akkasumatti Qorinxoos keessatti illee Qorinxoos isa duraa lakkoofsa 8 boqonnaa 6 irratti Phaawulos akkana jedha nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira jedha tokkicha innis abbaa isa waan hunduma uumee jedha kan maqaa isaatiif jiraannu jedha akkasumas gooftaa tokko jira innis Yesuus jedha kan waan hundi ittiin uumamte waaqayyoon tokkichi abbaadha jettee amantaa akkasuma gartee gooftaa Yesuus gartee gooftaa tokko jettee yeroo tokko rena deebitaa kanarratti siifin banee dubbisaa qoy Qorinxoos isa duraa keessatti nuuf garuu Phaawulos akka jedhe nuuf garuu waaqayyo tokkichaa jira innis abbaa isa waan hundumaa uume jedha. Dhugaa eeyyan akka jedhe sirriidha. Okay, wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irrattis si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha isa Yesuus Kiristoosiin erges beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha. Waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa ta'u Yesuus Kiristoos agartee abbaan isa ergu ergamaa ta'uu ni amantaa? Eeyyan dhugaadha.
Kanaafuu gaa akkana gaa wangeela dhugoomsinaan islaamaa tokko kana dhugoomsa. Maarree maaltu islaamummaa irraa agarteessu ifduu kasi qabe paastara ko. Eeyyee gaafa gara amantii biraarraa gara amantii biraatti gaafa darbamu lola baay'eetu jira. Dhiibamuu baay'ee jira. Haratamuu baay'ee jira. Kanarratti immoo akkasuma bukkee dhaabbattan abdii guutuun qaba. Anis immoo gara amantaa kanaa dhufe baradheen waan jiru hundumaa hojjechuudhaaf qophii guddaan qaba. Inshallah. Ati Yesuus Waaqayyoon tokko jettee ni amantaa? Yesuus Kiristoos ergama Waaqayyoo jettee ni amantaa? Bakka nan amana. Maaliif yoo jettee wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoo tokko irratti maal jedha beektee? Ani mana abbaa koo keessa iddoo bal'aatu jira. Isa dhaqeen isin qopheessaa jira. Mana abbaa koo jedhe waan ta'eef. Manni san mana Waaqayyo abbaati malee mana Yesuusii miti. Eeyyee mana Waaqayyo abbaati dhugaadha. Akkasi. Mootummaan gartee jireenya barabaraas akka kannuuf Waaqayyootti kanne karaa isa akka itti kanne malee jireenyis kasaatii miti. Gara Waaqayyootti nama yaama dhugumaan karaa Waaqayyootti yaama malee Yesuus Kiristoos Yesuus dhugaadha jireenyaas jedhee ni amanna nuti. Maaliif jennaan dhuga barsiisa dubbiin inni barsiisu dubbii Waaqayyootti dhugaa jennee barsiisna karaa Waaqayyoo barsiisa galma inni nama geessu abbaa bira nama geessa jennee amanna waan biraa jechuu miti bar. Dhugaa jettan. So akkasuma wangeela keessatti Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 3 yoo dheeyte Yesuus Kiristoos gartee Yesuus Kiristoos ergamaa jedhee jira wangeelli si bira ni jira. Eeyyee na bira jira. Dubbisi Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa 3 dubbisa kanarratti xumurra inshallah. Koyme shiran baasa silkiirraa baasa amma mana waan jiru silkiirraa sirkumarra laali ol deebi. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 jechuudha. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Rakkoon qabatumtu na ribbisi ustaas. Hayyee. Amma viidiyoon ni banaaf ustaas abban. Viidiyoo banuu dandeessa amma. Hayyee. Viidiyoo si bana amma. Ustaz. Video yaali banaasa. Naa. Napa yooni idduba gaddeebe yeroo takka bahuu qaba si galee idduba bahee deebuu qaba viidiyoo baasu haaromfatu qaba guutummaatti tiktoo jalaa bee. Eessalennoo naa banuu dide viidiyoo naaf banuu. No jala daqiiqaa maal siyaa baasu naa sii baasa. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1 argisiisi. Anaaf baasaa dhufe. Hayyee si argisaa qoy. Ya Allah. Macaafa Ibroota meeqan baasan sun? Boqonnaa Ibroota 3 tokko.